waggoota kumaatamaan lakkaawwaman keessatti seenaan uummata Yihuudotaa dhugaa suukanneessaa tokko of keessaa qaba. Mootummaan Yihuudotaa kamiyyuu dachee kanarratti waggaa 80 darbeen beeku. Kuni sheekoo yookaan olola diinaa osoo hin taane kuni seenaa dhugaa kan barreessitoonnii fi hayyoonni Israa'el ofii isaaniitiif guyyaa guyyaan sodaachaa barreessanidha. Israa'el abaarsa waggaa 80ffaa ishee keessatti wal-dhabdee keessoodhaan marfamtee waraana alaa diinota isheetiin marfamtee jirti. Abaarsi waggaa 80 kan irra deddeebiin mootummaa Israa'el mudachaa ture maalidha? Akkamitti mootummaa isaanii kuffisee iccitii seenaa kanaa haala yeroo faanaa wal-qabsiisnee ni saaxila. Tiraamp sagalee jabaadhaan yeroo Netanyahuutti ati nu dhiigsitee jirta, gochaa keetiin addunyaan hundi si jibbiti, nuti si wajjin dhoqqeetti makamneerra jedhe. Garuu eeyyeensi Tiraamp kun miira tasaa osoo hin taane ragaa saayinsawaa fi qorannoo qabatamaa irratti kan hundaa'edha. Dhaabbanni qorannoo Ameerikaa inni beekamaa fi amanamaan Pew Research Center sababa Tiraamp Netanyahu qofaatti dhiiseef barreessee jira. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan kufaatii Israa'el mudachaa jiru abaarsa waggaa 80 mootummaan isaanii diigamu kan bara 2028 xumuramu iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Dhagaa xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ijaa dhiphinaatan misaayila Iraanii fi waraana Gazaa daawwatu sodaan inni dhugaan kan onnee hooggantoota Israa'el dhiiga uffisaa jiru misaayila ammayyaawaa hin turre. Sodaan isaanii inni guddichi kan meeshaan waraanaa kamiyyuu qolachuu hin dandeenye iccitii seenaati. Har'a xiyyeeffannoon keenya dho'iinsa qawweerraa gara dho'iinsa seenaa fi xiinsammuutti ce'a. Iccitiin waraqaa fi galmee dippilomaasii keessatti hin barreeffamne garuu guutummaatti laafaaf dhiphina hin dhumne keessa galchee tokko jira. Innis abaarsa waggaa 80dha. Mee seenaa ji'oopolitiksii fi dhugaa lafarra jiru ija qaroon walitti haayinu. Waggoota kumaatamaan lakkaawwaman keessatti seenaan uummata Yihuudotaa dhugaa suukanneessaa tokko of keessaa qaba. Mootummaan Yihuudotaa kamiyyuu dachee kanarratti waggaa 80 darbeen beeku kuni sheekoo yookaan olola diinaa miti. Kuni seenaa dhugaa kan barreessitoonni fi hayyoonni Israa'el ofii isaaniitiif guyyaa guyyaan sodaachaa barreessanidha. Fakkeenyaaf gara seenaa duriitti yeroo deebinu mootummaan Daawitii fi Solomoon yookaan Kingdom of David and Solomon inni beekaman erga ijaaramee waggaa 80 yeroo guutu weeraraam alaa osoo hin taane wal-dhabdee fi wal-qoodiinsaa keessoo isaarraa kan ka'e bakka lamatti caccabee kufe. Inni lammaffaan mootummaa Hashmoonotaa yookaan Heshmooniyaan Kingdamiiti. Mootummaan kunis erga birmadummaa isaa argatee waggaa 77 yeroo guutu waraana siviilii keessa galee obboleessa isaa irratti aangoof waraana yeroo labsu xumura irratti qaama alaa kan ta'an warra Roomaa akka isaan gargaaraniif ofitti waaman. Roomaanonnis dhufanii mootummicha guutummaatti lafarraa xaanii Yihuudotaa addunyaatti bittinneessan. Waggaan sun waggaa 77ffaa ture. Daangaan isaanii abaarsa waggaa 80ffaa kana ce'een beeku. Ammame gara dhugaarraa gara madaallii ji'oopolitiksii jaarraa 21ffaa deebinu. Caamsaa bara 1948 addunyaan dhalachuu mootummaa Israa'el ishee ammayyaawaa labsite. Biyyi kun deeggarsa Ameerikaa fi warra dhiyaatiin of tuulummaa fi meeshaa waraanaatiin ijaaramte. Garuu herrega xaxamaa kana mee hadalaqnu. 1948 eda'uu 80 walqixaa 2028 eeyyee Israa'el yeroo ammaa kana abaarsa waggaa 80ffaa ishee keessaa seentee daqiiqaa lakkaachaa jirti. Waggaa 2 qofa tafe. Sodaan Netanyahu fi hooggantoota isaa dhiphinni isaan halkan irra dhabsiisu nuti dhaloota mootummaa kana kuffisuu taanaa laataa kan jedhudha. Kufaatiin kun garuu akkamitti dhufa? Humni alaa Iraan yookaan biyyoonni Arabaa dhiibbaa uumuu danda'u. Garuu kufaatiin inni dhugaan akkuma seenaa isaanii darbe handhuura Tel Aviv keessaa dhukkuba keessorraa madda. Har'a hawaasni Israa'el walakkaarraa bakka lamatti dho'ee jira. Gama tokkoon warra ilaalcha biyyaalessaa fi seekulaarii kanneen akka Ben Guriyoon fa'aa biyyattii hundeessanidha. Gama biraatiin ammoo finxaaleeyyii amantii
kanneen akka Itamar Ben-Gvireef Bezalel Smotrich faatu jira. Xiinxalayyiin kunneen biyya seekulaarii ijaaruu hin barbaadan ilaaliin isaanii suukanneessaadha. Israa'el guddittiin laga Naayil Masriirraa kaasee hanga laga Efraaxiis Iraaqii fi Siiriyaatti ijaaruun masjiida Al-Aqsaa guutummaatti diiganii bakka isaa mana qulqullummaa sadaffaa ijaaruu fi sirna amantii Tawraatan biyyattii bulchuudha. Ilaalchi gara jabeenyaa kun hawaasa Israa'el keessatti waraanaan ilaalchaa uumee jira. Namoonni dileef warri seekulaarii ta'an biyyi kun gara kufaatii fi dukkanaatti deemaa jirti jechuun biyya isaanii dhiisanii baqachuu eegalanii jiru. Mee waraanaan ilaalchaa kana madaallii qabatamaa lafarra jiruun wal biraa qabnu. Xiinxalayyiin Israa'el nuti harka dheeraa qabna, biyyoota Arabaa hundaa ni jilbeenfachiifna jedhanii of tuulan. Piroojeektii nagaa jedhuun biyyoota Arabaa tokko tokko ofitti harkisanii uummata Falastiin guutummaatti kaartaa raaquuf karoorfatan. Garuu dho'insi onkololeessaa 7 Hamaasiin qabsiifame karoora kana guutummaatti daara godhe. Dho'insi sun meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane of tuulummaa fi ofitti amanamummaa Israa'el guutummaatti caccabse. Har'a raayyaan ittisaa Israa'el baatila dheeraaf uummata harka qullaa jiruu fi hidhattoota muraasa wajjin waraana keessa seenee ba'uu dadhabee dhoqqee keessatti hidhamee jira. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu fakkeenya seenaa hashmoonotaa fi dhugaa har'aa gidduu wal fakkii jirudha. Yeroo sanatti obboloonni aangoof wal lolanii humna alaa Roomaa dantaa isaaniitiif ofitti waaman. Har'a hoo xiinxalayyiin Israa'el dantaa ofii isaanii eegsisuuf diigamaa biyya isaanii ilaallachaa osoo hin jirre Ameerikaa guutummaatti waraana xaxamaa Baha Giddu-galeessaa keessatti harkisanii jiru. Akka xiinxaltoonni idila addunyaa jedhanitti Israa'el har'a dachee isheerraa dhaabbattee kan lolaa jirtu maallaqa meeshaa waraanaa fi haguuggii veetoo Ameerikaatiin qofadha. Garuu haguuggiin kun bara baraaf ni tura kan jedhu gaaffii keessaa seenee jira. Uummanni Ameerikaa ofii isaa gaaffii gaafachuu eegalee jira. Baasii dhuma hin qabne kafaluun dhufee jira. Walumaa galatti ragaan suukanneessaan xiinxala kanarraa ka'u tokko jira. Waggoota 20 dura hoogganaan Hamaas nama qaamaan laamshee garuu sammuun isaa jabaa fi dhageessee arguu Sheek Ahmad Yaasin gaaffii gaafatamee ture. Israa'el yoom baddii jedhanii yeroo gaafatan inni tasgabbiin akka jira. Raga seenaa fi quraanaa yeroo madaallu mootummaan kun dhaloota jalqabaatiin ni ijaaramti. Dhaloota lammaffaatiin of tuultee babal'atti. Garuu dhaloota sadaffaatiin gara bara 2027tti guutummaatti dachee kanarraa ni haqamti jechuun dubbate. Yeroo sanatti namoonni baay'een isatti qoflan. Israa'el ishee meeshaa niwukileeraa qabdu ishee Ameerikaan tiksitu akkamitti baduu dandeessi jedhan. Har'a garuu namni koflu hin jiru. Israa'el Abaarsa Waggaa 80ffaa ishee keessatti wal-dhabdee keessoodhaan muddamtee waraana alaatiin diinota isheetiin marfamtee jirti. Addunyaan amma mootummaa waggootaaf uummata Arabaa fi addunyaa goomsitee meeshaa waraanaatiin of ijaarti. Ofuma isheetiin finxaaleeyyii keessoo isheetiin akkamitti akka guutummaatti diigamtu ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Dhugaan ji'oopolitiksii tokko meeshaan waraanaa ammayyaawaa diina alaa dhorkuu danda'a. Ruudhoinsa seenaa fi abaarsaa banyaatiinsa keessoo mootummaa hambisuu hin danda'u. Israa'el amma waraana meeshaa qofa osoo hin taane waraana seenaa lolaa jirti. Seenaan immoo yeroo hundaa ni mo'ata. Sameen dippilomaasii addunyaa inni waggoota dheeraaf michummaa sibiilaa Ameerikaa fi Israa'el jedhamee faarfamaa ture. Ramadaa guddaa fi dho'insaatti sammuutiin dhiigaa jira. Yeroo waraanni Baha Giddu-galeessaa madaallii addunyaa garagalchee kanatti masaraa White House fi Tel Aviv gidduutti kirkira siyaasaa isa dhumaa tumame. Har'a addunyaan dhugaa dhooftuu kan pireezidaantii Doonaald Tiraamp dallansuudhaan boba'e muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu arrabsoodhaan itti himee dhageessee jirti. Addunyaan hundi ammaas jibbiti. Mee kufaatii seena qabeessaa michummaa biyyoota lamaanii kanaaf dhiibbaa inni addunyaa irratti uumaa jiru ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Waggoota kurnan darban keessaa Tiraamp fi Netanyaahuu akka obboloota dhiigaa turan. Tiraamp embaasii Ameerikaa gara Qudisiitti jijjiiree tulluuwwan Goolaan kan Israa'el jedhee mallatteesseefii ture. Garuu waraana dhiyeenya kanaa Iraan irratti baname keessatti Ameerikaan kasaaraa dinagdee, teekinooloojii fi salphina dippiloomaasii yeroo dhandhamtu Tiraamp Netanyaahuu kiyyoo kana keessa nagalchee jechuun amanuu eegale. Aariin dhokatee ture kun bilbila iccitii dhiyeenya kanaan dho'e. Tiraamp sagalee jabaadhaan Netanyaahuu iyyee ati nu dhiigsitee jirta. Gocha keetiin addunyaan hundi si jibbiti. Nutis si wajjin dhoqqeetti makamneerra jedhe. Eeyyensa Tiraamp kun miira tasaa qofa hin turre. Inni ragaa saayinsawaa fi qorannoo qabatamaa irratti kan hundaa'edha. Dhaabbanni qorannoo Ameerikaa inni beekamaa fi amanamaa Pew Research Center qorannoo idil addunyaa namoota 44,000 ol irratti geggeesse gabaasaa onnee Tel Aviv cabsuu minjaalarra kaa'ee jira. Akka gabaasaa kanaatti Israa'el addunyaa irratti guutummaatti addatti baatee jirti.
namoota addunyaa keessaa 67 Israa'eliif ilaalcha badaa yeroo qabaatan warri deeggaran 25 qofatti gadi bu'anii jiru. Kunis kufaatii isa dhumaa galmeessee jira. Israa'el of tuulummaa waraanaatiin boombii yoo roobsitu sammuu fi onni addunyaa guutummaatti abdee jirti. Wanti hunda caalaa Tiraamp naarseef Netanyahu naayisee garuu dhiphinsi kun biyyoota Arabaa yookaan Islaamaa qofa irratti kan daangeffame miti. Biyyoonni michoota Israa'el warri jajjaboon kanneen akka Jarman, Biriteen, Kooriyaa Kibbaa fi Arjentiinaa waggaa tokko qofa keessatti dhiphinsi isaan Israa'eliif qaban 7 hanga 10 ol ka'ee jira. Awurooppaa keessatti biyya akka Xaaliyaanii lammiileen ishee 88 ol Israa'elin jibbu. Israa'el nuti dimokiraasii warra dhiyaatii jettee yeroo of faarsitu. Awurooppaan garuu isin warra daa'imman fixanidha jechuun salphisaa jirti. Amma dhimma dhuunfaa Netanyahu haa ilaallu. Addunyaa keessaa 65 ol Netanyahootti gonkumaa hin amanan. Garuu wanti hunda caalaa qaanessaa fi dho'iinsa siyaasaa uumee ilaalcha uummata Ameerikaa keessattuu Yihuudotaa Ameerikaati. Lammiileen Ameerikaa 59 Netanyahuun hoogganaa dhiigaatiin isa hin amannu jedhanii jiru. Yihuudoonni Ameerikaa warri waggootaaf Israa'eliif doolaara biiliyoonaan buusaa turan har'a 56 Israa'elin ni jaalannaa garuu Netanyahootti gonkumaa hin amannu jechuun ifatti morman. Kuni seenaa Yihuudotaa addunyaa fi mootummaa Israa'el gidduutti kufaatii seena qabeessadha. Netanyahuun har'a biyya isaa keessatti addunyaa irratti fi michoota isaa biratti jibbamaa ta'ee jira. Tiraamp hoo maaliif dallane? Tiraamp namicha dinagdee fi filannoof jiraatudha. Yeroonni Israa'elin deeggaruun uummanni Ameerikaa fi addunyaan isa balaaleffatu. Kasaaraan waraanaa Iraan dooniiwwan rukutamu, F-50 kufuu fi daldalli boba'aa addunyaa hudhamu Tiraamp irratti dhiibbaa uume. Kufaatii kana hundaaf sababni of tuulummaa Netanyahootiin akka jedhu isa dirqisiise. Kuni Ameerikaa fi Israa'el gidduutti wal-dhabdee ijaan mul'atu uumee jira. Ameerikaan kanaan booda kasaaraa Israa'el baachuu hin dandeessu iyyiinsa jedhutu Pentaagoon irraa dhagahamaa jira. Waggoota dheeraaf Beniyaamin Netanyahuun uummata Israa'eliif akka goota nageenyaa fi hedduu dachee isaaniitiin of dhiyeessaa ture. Waraana dheekkamsa seenaa jedhamee Iraan, Libaanosii fi Gazaa irratti labsame kanaan inni diina keenya lafarraa qinee jirra injifannoo guutuu fiduuf jirra jedhee dhaadataa ture. Garuu uummanni Israa'el gowwaa miti. Isaan dhugaa lafa jiru guyyaa guyyaan dhandhamaa jiru. Gaazexaan Maareef yeroo uummata Israa'el daandii irraa gaafatu deebiin isaan kennan qaanessaa fi xumura siyaasaa Netanyahu ta'ee jira. Israa'el naa'um jiraataa Raamat Gaan dhugaa onnee cabsu tokko gaazexaa Maariifitti hime. Waraanni Iraan kun akkuma waraana Gazaa fi Libaanos ta'ee jira. Injifannoo guddaa waadaan nuuf galan sana keessattiyyuu hin argine. Gazaa keessatti Hamaas ammayyuu ni bulcha. Libaanos keessatti Hizbollaan waan fedhe hojjeta. Iraanis sirni ishee gonkumaa hin diigamne. Kana jechuun maal jechuudha? Raayyaan ittisa Israa'el inni addunyaarraa jabaadha jedhamu hanga 4 irratti hafuura citee madaa'ee dhumarratti injifannoo tokko osoo hin argatiin galee jechuudha. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ammoo ilaalcha uummanni Netanyahuuf qabudha. Miiriin jiraattuu adaraa dubbii lafee cabsuu maaliif itti himtee jirti? Netanyahuun biyyaaf yookaan faayidaa biyyaalessaaf lolaa hin jiru. Inni dantaa dhuunfaa isaa fi kabaja ofii isaa eeggachuuf lolaa jira. Namni kun kabaja hin qabu. Hawaasa Israa'el guutummaatti diigeera. Haala inni nuuf dhiisee darbu dhiiga dhangalaasuu fi waraana xumura hin qabne qofa. Wanti hunda caalaa uummata Israa'el dhiphisuu fi of danda'uu dhabuu fi Ameerikaatti hirkachuudha. Shiraan jiraattuu Qiriyaat Shimoonaa kan kaaba Israa'el yaada gaazexaa kanaaf kenniteen harki Israa'el hidhamee jira. Murtoon waraanaa fi nagaa guutummaatti harka Tiraamp jira jettee jirti. Raachel jiraattuu Naayif ammoo dhimma Iraaniif guutummaatti Tiraamp irratti hirkanna jetti. Kuni kan agarsiisu Israa'el biyya of dandeessu abbaa biyyummaa qabdu osoo hin taane isteetii Ameerikaa ishee 51ffaa ta'uu ishee uummanni isheeyyuu amanee fudhateera jechuudha. Walumaa galatti barruun Maariif kun dhugaa tokko ragaa ba'a. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Baha Giddu-galeessaa keessatti banan Iraaniin yookaan mormitoota lafarraa qeem injifachuu dhiisii ofumaa keessoo Israa'el diigee bittinneessaa jira. Uummanni Israa'el nuti kasaarree jirra. Netanyahuun nu gurguree jira. Waraanni kun faayidaa ofiisaatii fi jechuun mootii isaa balaaleffachaa jira. Tiraamp Netanyahuun addunyaa hundi si jibbiti yeroo jedhu dhugaa dubbate. Ammoo ofumaa uummanni isaayyuu jibba isaa mul'ifachaa jira. Israa'el amma diina alaa misaayilaan ofirraa deebisuu miti. Diina keessoom ofirraa ittisuuf wal nyaachaa jirti. Addunyaan amma Israa'el waraana alaatiin kufuun dura akkamitti sirna keessoo isheetiin dhiigdee akka dhumtu ija ajaa'ibsiifannaan ilaalaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama
kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.